Kolleejjiin hospitaalaa meedikaalaa Yeekaayit 12 barattoota muummee fayyaatiin barsiisaa ture 139 eebbisiiseera. Sirna eebba kana irratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi aangawooti mootummaa magaalaa Finfinnee fi federaalaa argamaniiru. Kolleejjichi yeroo jalqabaafis barattoota dhibee yaala keessaa daa'immanii barataa turan kan inni eebbisiise. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee eebbifamtootaaf ergaa dabarsaniin dhamaatii yeroo dheeraa booda firii dhamaatii keessanii waan argitaniif baga gammaddan jedhanii yeroo addunyaa hojiitti baatan ammoo kana caalmaatti barachaa deemtu jedhaniiru. ትልቅ ኃላፊነትን እየወሰዳችሁ ነው። itti gaafatamummaa olaanaa ta'e fudhataa jirtu. itti gaafatamummaan kunis tokko kabaja, karaa biraan ammoo carroomuudha. Carroomuu kan taasisu amalumaan ogummaan yaalaa nama biraaf of kennuu fi ifaaja kan gaafatudha. Kana malees iccitii fi kabaja nama biraa baatanii deemudha. Kan dhibame yaalanii fayyisuu fi waliin dhukkubbii sana qooddachuu caalaa carroomuun waan hin jirreef akkasitti yaaduu qabdu. Magaalaa Finfinnee giddugala turizimii yaala fayyaa taasisuuf hojjetamaa jira kan jedhan kantiibaa Adaanech kanaan olitti ammoo kenna tajaajilaa magaalaa Finfinnee fooyyessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. ለንም ብቻ ሳይሆን አለን አልተጠቀምንበትም ብለን እንድናስብ ይገባል ብለን hin qabnu qofa osoo hin taane qabna garuu itti hin fayyadamne jennee yaannee kan eegalle magaalaa Finfinnee giddugala turizimii yaala fayyaa taasisuudha. Kana yeroo karoorsinu isin ogeeyyota qabanneeti. Kanaaf hojii hospitaalaa kana ammayyeessuu fi kan biroo qabannee yookaanu gootota yaada keenya kana nuuf milkeessuu danda'an akka qabnu waan beeknuufi. Mul'ata bulchiinsi magaalichaa gama kanaan qabu milkeessuufis gaheen ogeeyyota guyyaa har'aa eebbifamanii olaanaa waan ta'eef gama kanaan hawaasa keessan gara laafinaan tajaajiluun galma yaadame milkeessuu qabdu jedhaniiru. አስፈላጊውን ድጋፍ ካደረግን ይሄ ወደ ተግባር ተለውጦ ወደ ውጪ ከመሄድ ይልቅ deeggarsa barbaachisu yoo taasisne gara hojii qabatamaatti jijjiirame yaala dabalataaf gara biyya alaa deemuu osoo hin taane akkamiin doolaara gara biyya alaa erginu sana asitti hambisna kan jedhu yaadne akka idil addunyaatti hawwattummaa yaalaa qabnu yoo dabaluu baanne illee sadarkaa Afrikaatti dabaluu qabna jennee yaadna. Eebbifamtoonni guyyaa har'aas ogummaa keessan amantummaan dhimma itti baatanii hawaasa keessan tajaajiluutu isinirraa eegama. Aadde Adaanech itti dabaluun kenna tajaajilaa fooyyessuun ogeessaa gahaa qabaachuun qofaa osoo hin taane hospitaalota qabnus fooyyessuu babal'isuu fi ammayyeessuu irratti hojjechuu nu gaafata jedhan. Kanaafis bulchiinsi magaalichaa baajetaa ol'aanaa ramaduun hojii kana hojjetaa jiraachuus kaasaniiru. ዘውዲቱ ሆስፒታልን ታውቃላችሁ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በማውጣት አዲስ ግንባታ ጀምረናል። ማስፋት ስላለብን ማተለቅ ስላለብን hospitaala zawditu baasii birrii biiliyoona 1 oliin haaressaa jirra. Kanas kan taasisnu haaressuun waan nurra jiruufi hospitaala Beetal Mandiidaa fi kan Nifaas Silk jirus akkasuma baajeta olaanaa fi hordoffii gahaadhaan ijaarsisaa jirra. Kanaaf hojiin akka kanaa hospitaala hunda keessatti kan itti fufnu ta'a. Biiroon fayyaa magaalaa Finfinnee jiraattonni magaalattii yaala fayyaa gahaa ta'e akka argataniif hojjetamaa akka jiru sirna eebba kana irratti kan kaasan ammoo itti gaafatamaa biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis ጫላቲ የከተማችን ማህበረሰብ የተሻለ የጤና አገልግሎት ለማቅረብ መጠነ ሰፊ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ጅራቶታ መጋላ ኬኛፍ ተጃጅለ ያለ ፈያ ፎዬ ቀቡ ዲሱፍ ሆጂ በላ ከንተይ ከንጅታ ጅሩ ቢሮን ኤጉምሰ ፈያ መጋላ ፍንፍኔ ገልማ ያደመ ከነ milkeessuuf hojii ijoon ogeessa yaala gahaa ta'e qabaachuudhaan kanaaf isin eebbifamtoonni har'aa hawaasa keessan haalan tajaajiluutu isinirraa eegamam. Kolleejjiin hospitaala meedikaalaa Yeekaayit 12 barattoota guyyaa har'aa eebbisiise keessaa 33 dubartoota ta'uun beekuun danda'ameera.